Intobata Rabbi kondi famakata Intobata Ya Rabbi siti waiwa Tayon nakanati doe Ibitati gubata Ay, jirtani. Eegalaa dubbiidhaa bismillaa godhadhee nagaya rahmata ergaasaaf kadhadhe ammaas asaabaatii warreen jala deemeef kan hamtuu deebisee toltu walii dhaameef jabaadhaa waan shari'aan ta'in hundarraa baqadhaa. Ayyee Ani gama hootiin waa dubbachuun fedhe yoo rabbiin ottee isinii isaanaaf godhe. Waalaikum salaam dhiyaadha dhiyaadha. Aqiidaatiin walaloon qopheessee nu fayyaduun oolu je'eetiin dhiyeesse. Ayyee wanti beekuu qabu cuftummaa muslimaa akka bakka harkattuuf ibaadaan hundumaa waan ibaadaa je'ee hojjetu sammara waan shari'aan fidde ta'utu irra jira. Akka rabbii qur'aanaan dabarse hadisa sahihaa rasuulli nuuf ibse yoo kanaan wal simtee wanni inni hojjetu aqiidaansaa sirrii haa itti gabatu. Kanaafuu aqiidaa islaamaa tan sirrii Waalaikum salaam dhiyaadhaa. Dhufee deebi'ani. Dunyaa akhiraa karaa Dhufee moominaa dhiyaadhaa obbolee kiyya dhufeetiin jira. Har'aan tana walaloo caqasaati sagantaa haree burra deebinaa abshir. Aqiidaa jechuun tun hiikkaan isii maali? Atis gama keetiin deebisaa shaafadha. Ani gama kootiin dhiyaadhaa. Nama hin faayitu godha. Nama olleen naqa dafa. Ayyee jecha aqiidaadhaa bu'urri hiikkaasaa waan takka hidhanii haayuu qoma keessa wanni qoma seentee tan namni jaalatu dhugoomsee qeebalee amantii godhatu. Nam tokko amane wanni jechisiisaa ulaagaalee sadii guddachuu feesisa. Ulaagaan jalqabaa amantii qabachuu waan itti amane. Walool naqa dafa. Waalaikum salaam dhiyaadhaa. Gosa ulaagaarraa ammas kan feesisu. waan itti amane qalbiidhaan dhugoomsuu ammas kan sadaffaa irraa calaqqisu waan itti amane hojiin agarsiisu. Duuba haala kanaan aqiidaan maali? Firqaa jala deemtuun walitti madaali. Daawwitii shari'aa keessatti iflaali. Jechi firqaa jedhu hiikkaansaa gareedha. Wanta qoqqoodame jechuunaaf hubadhaa. waa'ee firqaatirraa rasuulli ni jirra qaceelloo jirraati qotta isaanii akkana nuuf dhaaman. Gargar ba'uuf ta'a ummanni gareetti haraan kiyya kana ji'ee kana amantii garee takka qofaa tan haqa qunnamtuu shari'aa sirriitiin tan jannata seentu. Amantii Yahudaa bakka 70 takkatti daddabaati. 70 jalloodhaa takka tan sirriiti. namni haa seenu sabboontu lamatti addabaati takkaa isii malee hundi badi jirti. Ummanni muslimaas adda bahuuf ta'a bakka 73 adda faffaca'a. 72 qoraan azaabaati ammoo firqaan takka dhugaan najaabaati. Akkana jechuudhaan rasuulli yoo himan sahabaan isaatiis akkana gaafatan. Eega akkas taate isiin najaabaatu duuba firqaatame yaa ergamaa rabbii isii san nuuf himi. Darsii quraanaati sabboontu. Katabbiin achiran jirtu katabbii chira laaladhu qa. Abbootiin irratti jiraattu. Tanaatu naaf ta'e aqiidaa sirriiti jedhamu qabatu. Hanqa isiisee namni jiraatu. Hassan ittiin fufaan qanamni ol seenuu boodarra deebiin na cinqan. Tan sunnaa qabattu dhiiftee karaa biraa isin najaabaati addunyaa akhiraa zigaal rabbiitii fi azaaba isaarra. Je'eeti dubbatee firqatun naajiyaa moggaasni maqaasii ahlu sunnati wal jama'a warra sunnaa irratti wal kee jechuudha. Hiikkaan maqaa kanaa akkanaa qabadha. Firqaan ahlu sunnati wal jama'aa jedhamtu aqiidaan isiidhaa kan itti amantu aqiidaa toohidaati kan isiin hordoftu. waan rabbiif rasuulli je'an tan qeebaltu qur'aanaaf hadiisaa tan ragaa godhattu wanta kana dabre gurratti hin qicattu. Bu'uurri aqiidaa ahli sunnati wal jamaa arkaana imaanaa jahanii ni ta'a.
eegaa harkaan waan feete hojjata miti argamsiisaa maraa cufa akkasuma nashiidaa beekanii nashiidaas dhaggeeffadha. buunis hojii isaatii miti muguu fi rafuunis wayii isaan malti hodhaa oltaa haali qamaraati maallaqaaf je'ullee hamma zuumaa baasu tokkichummaa rabbii hogguunii fi ibsu rabbiin keenya tokko hin qabu shariikaa dilii seenu jiratan warreen yamta sheekaa rabbiin keenya tokko hin lahum shariikaa dilii seenu jiratan kan yammatan sheekaa rabbiin keenya tokkicha dhugaadha kan saahiban qabne ammaas fakkaataadha waan isa feesisu hogguuni hojjetu humna biraan fedhu tan isa gargaartu rabbiin lamaa mitii waan taane sadillee sanii ala godhuun waan isaan hin malle allaa yoomuu tokko isa hin ida'amne irrisuuf baay'isuu iruullee kan taane warreen nashiidaatis kan hogguusa rabbii keenya guddaa akka yaa rabbi amootii kan nu uume ati yaa rabbi amootii kan nu uume ati ajaja kekuna nu gabrotan keeti si amne nuti ya rabbi amoti kan nu uume ati ya rabbi amoti kan nu uume ati ajaja kekuna nu gabrotan keeti سيمني نوتي يا ربي نؤمي يا موتي هندما وهيتنا جمت وهيسيها جما موتما وهندا وكيوتيتما وانفيتي وجاتا ميئيو سيمورما وانفيتي وجاتا ميئيو سيمورما indalindalani indalundalato kufta wahundati kanho kujirato wani safesisu hokuni hojato humna biram fedu dan isa gargarto indalindalani indalundalato Kuftawa hundati kanu kujiratu Wanisa fesisu hakuni hojjatu Humna biram fedu tanisa gargartu Rabbin dandayada kuftawa hundati argamsiisa mara cufa kownidati Nyachuu fi dhuguunis hojii isaatii miti mukuu fi rafuunis wahii isa malti rabbiin dandayaadha murtaawaa hundaati argamsiisa mara cufa kownidati nyachuu fi dhuguunis hojii isaatii miti mukuu fi rafuunis wahii isa malti rabbi lubbuu uume kenniifi qadara rabbi lubbuu uume kenniifi qadara waan ittiin jiraattu isumatu soora koonisi rabbiirraa yaa rabbi nuume yaa mootii hundumaa wahitti naajamtu wahiisi hajamaa mootummaa waa hundaa okeeyyoteetumaa waan fete hojjata meenyu si mormaa waan fete hojjata meenyu si mormaa waan fete hojjata meenyu si mormaa.
yee harmee too siyaade anu siyaade بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرين كيا خان إسلاما خان ديراداتي كغدان ورين درسي duraan quraana akkamii qaraanii jettii darsiin tiyya waalaikum salaam diyaaddaa kan dhiiraa kan dhalaa kamaaruma jette ayyee diyaaddaa inshaallah sagantaan taree fuusaanii namni dhiisu jira amma sa'aat akka qabdanii jechuun amma na bira boo cira maus kaati nama cinaan dubbatiin sa'aat akka qabdan sa'aat akkitti qabdan keessaa daqiiqaa 55 hojii jirti amma na bira sa'aat akka tanarra dabarlee ni baana darsiin reefuun tanaa dubbadheetiin jira warri eenyusa reefuma sheer goone eenyu waa akkasi hareefuutis kabiraa kunis kabiraati feetan godha feetan dhiisa ammoo bilbila keessa yeroo ofirraa nyaachuu jirtan jechuun an sheer gootanu godhuu baattanu invaayitii nama gootanu godhuu baattanu irran kaayyeen qilleensa roolaami sa'a fedhen namni waan laaluu jechuun taan qabu ammaas yoo namni tokkolleen hin laalle wamaa alayka illa albalaagul mubiin ani wanni narra jiru dhaamsa gaggeessuu qofa wanni narraa eegamu fedhoo sira namni miliyoonni ilaala fedhoo namni kumni ilaala fedhoo namni tokkolleen hin laalle fedhu tokko laala I don't care wanni narra jiru waan inni barise jee bariseetuma saa gantaati yeftadhee gabbuudha takkasanii talamadaa yoo namni hedduun jira hin jiraanne dasna jaa maaliif namni bilbilaan na cinguun jiru waa nama 30 ta'an 30 jee daqiiqaan qasaa kan namte fixe hafuuraan baafadha yoo namni bilbilu hin jiraanne illee daraniin hafuura baafadha maaltu naan gee ayyee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bagara gayaan dhuftan Sabrina dirree jaalala hay boodigaartii kiyya sirriidha Sabrina boodigaartiidha meeyo boodigaartii taate lakkoofsa takka kana barreessi nama na cinqutti si diraar Sabrina Suleymaaniisa yoo Sabrina Suleymaan taate Sabrina dirree maareessan dafi Amina Sule waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh bagana gayaan dhufte Sabrina dirree ayyee yoo isii ta'uu baate Sabrina Suleymaan ta'uu baate abshir yoo Sabrina Suleymaan taate nama na cinqu jiru jira ittiin si dira boodigaardii kiyyaami gaaffii miti darsii booda gaaffii gogguun isinii kannee bilbiltan inshaallah amma darsii reefuun tana waalaikum salaam diyaadha darsii reefuun tana isin dabarte yookaan darsii reefuun tana dabarsine warri reefuun tana hin jirre isin dabareef jechaan irra deebi'a warri reefuu jirtan darsii hordoftanii jirtanii inshaallah kanaafuu bilbili kiyyachirra jira hogguun bilbilaa isiniin jee bilbiltaniiti waanin ajaji guuta yookaan waan isin gaafadhe akkaan isin gaafadhetti deebisaa naaf kennitan ayyee darsii reefuu laallee ayyee
Sabriina Biraati isinis boontuu maarree jechuun boodii beeyta asin nama narraa dhorkiti. Harmeeto wallahi yaaduu qofa nageessimii yeroo haramaa yaadeetiin jira wayyaa tokkichee footoo siinumaan qabaa gizeen yaade gizeen biyya yaade viidiyoo dile takka dookumantarii dalagiyyaanii beeytee mootummaan gaafa Ridwaan biyya bulchusan dookumantarii viidiyoo dalaginaan jaaniiti fidanii haramaayaa jalqaba jala irraa gubbatti bishaanii fi waan hunda waraabanii viidiyoo na bira fidan viidiyoo saniin dila qaba ka biyya jiru ka du'ee fi kamma jiru inshallah darsiin eegallaa ayyee egaa warri darsiin reefuu dabartee fi waalaikum salaam ayyii mammii feenaati mammii welcome mammii baabbii naan jettee egaa gaafuma isiin mammii baabbii naan jette ayyee amma darsii teenyatti fufnaa egaa amma nalaalu jirtanimi ifirraayin karaa wanta darsii teenyaachii deebina inshallah ayyee harfii garee kurnaffaa garee 11ffaatii fi garee 12ffaa viidiyoo gadhiiseetiin jira war viidiyoo gadhiiseetiin jira seenaa haramaayaa jechuun kan waa'ee wantaa bichaa waa'ee siyaasaa filannoo fi maaree waa'ee bulchiinsaa qofaan dalageessan amma immoo waa'ee haramaayaa qofatti madrasaa Sheekh Ahmad Haramaayaa jechuudhaan YouTube qusmeetu gubbaarra ni jira warri Haramaayaa yaaddan achi dhaqa madrasaa fi maaree hundinuu achi jira namni hundinuu achi keessaaf hin dhabu achi keessaaf hin dhabu warra Haramaatiin baana ayyee inshallah karaa darsiitichi deebinaa darsiin teenya egaa reemuun tanaa akka eegalletti garee kurnaffaa garee 11ffaatii fi garee 12ffaa bakka sadiitti edda qoodne garee kurnaffaa harfii 2 qubee 2 qubee lameen ooyinii fi qubee haati harfiin garee 11ffaa harfii 2 isiinis عين حاد عيني في حادة ريفولا لي قرين كل لما فا حرفي ألف في هذا حرفي ألف في هذا أيه إيجا umurayyaan ara tara lamas shawwanneer tara takka reemuun tana jalqaba seennee turre reefuu irratti sa'a takkaan dabarsee ammaan tanaan eegalu jira isin dura sa'a dabarsineetiin dhufee dhugaadha egaa reemuun tana waaniin lallabee lafee jecha sa'a dabarsee inshallah viidiyoo warri reemuun tana dabarsee kanuma ammaa kana daqiiqaa 10 yookaan 15 dubbadheetiin bilbila isiniif gaddiisa sagalee teessanii ni dhageeffadha ayyee sagalee teessanii ni dhageeffadha bilbiltaniiti waaniin amma jiru akkaataan sagalee naa himtanii amma maqaan takka isiniif irra baa laala harfiin lam harfi jaa harfiin jeentun haalaan muhimme akkaan barbaachistuudha quraana qara'uudhaaf sagaleen jeentun adda baasamuun dirqama yoo addaan hin baasanne akkuma takkatti dubbisnee hiikaa biraa kannaa quraan akka malee qaraana jechuudha kanaafuu akka quraan akka malee ittiin qaraane
quraana yoo akka malee qaraanee dogongoraa keessaafuu aqiidaa salafaa darsii jettuu irratti sifa asmaa yoo sifaat keessatti hedduu rakkisaadhaa quraana yoon qaraanee hedduu barbaachisaa waan ta'eef jecha labsii sirreeffachuun dirqama. Kanaafuu labsii sirreeffachuudhaaf harfiin jeen kun dirqamaa harfii 28 irraa cufarra tan akkaan namni itti yaadee sirreeffachuu qabu harfii jeen tana. Ayyee inshaallah. Egaa harfiin garee kurnaffaa hidhiin teenya geengoo taati beekamaadha. Harfiin ghaynii fi haa halluu cuquliisata qabdu gabatee keessa jirti. Gareen tun kanaafuu hidhiin teenya geengoo taati sagaleen furdoodha gabaabinatti. Harfiin afreen tun ghayn haa alifii fi haan jarri kun maal keessa jiran garee jarri kun garee gabatee keessatti halluu adii keessa jiran. Egaa jara kana hidhiin teenya ni banamti akka jirtutti kanatti. Hayyee harfiin ghiin fi harfiin haa kokkee teenya gama gubbaatti uumamti. Kokkeen gama gubbaa xiqqoo banaa qabdi ilaalaa. Kokkee bikka tanatti uumamti kokkee gama gubbaa. Jarri jeenuu harfii kokkee gubbatti uumamtu jennaan. Hayyee harfiin aynii fi harfiin haa kokkee gama jidduutti uumaman. Hayyee harfiin alifii fi harfiin haa kokkee gama jalaatti uumamanii jireefus ammaas. Haya mee takka sagalee isaanii jeetiin eegaan sagalee jee booda garaagarummaa isinitti himee lakkoofsa himoo isinii gallakkisaa bilbiltaniiti sagalee keessaniin jettan. Harfi ghayn sagaleensi ghaa hidhiin teenya geengoo taati. Harfiin ghayn tun akkitti sagaleensi garaagarummaa jala kanaati sirrii hubachaa deemna. Harfiin tun ammaas maqaansi jennaan kokkee gama gubbaatti uumamti. Harfiin kokkee gama jidduutti uumamtu. Harfiin kokkee gama jidduutti uumamtu harfii aynii fi harfii haati. Meegaa sagalee sadii jenna. Sagaleen harfii tanaa reefuu akkaan dubbadhetti hogguu sagalee harfii ayin tana baasnu eega sagaleen jettee booda kokkeen teenya wanti liqimsituu tun eessatuuti ni maxxanteechi eega jennee booda achi maxxante. Ayyee na hojii jaabii kan jirtanitti sagalee ayin hayyee harfii tana kokkee gama jidduutti tajirtu maqaansi haadha. Sagaleen isiitis jennaan. Hayyee harfiin kokkee gama jalaatti uumamtu lama isaanis harfii alif fi harfii haa. Harfii alif fi harfii haa. Hayyee sagaleen harfii alif a haya sagaleen harfii haa gowwittii tana. Sagaleen
harfi haa maqaan sii haadha sagaleen siitis maquma siitu ijol fakkaatti haa 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 ayyee kokkee qaba jalaatti uumamti. Aayaa amma garaagarummaa laalla garaagarummaa harfiin jeentuun qabdu. Aayaa bakka bakkatti qoonnaa harfii lameen tana sagalee isaanii garaagarummaa fi akka tokkoon ta'in laalla. Harfiin tunii fi tun harfiin tun lameen walit dhiyaatti garaagarummaa isaan qaban laalla. Harfii ghoynii fi harfii haa walit dhiyaatti namni hedduun oguu jedhu akka tokko haja'u jira. Kan walitti akka malee tanaan jaajee tana ka dubbisu jira. Ammaas harfii lameen bikka tanatti asirraa takka akkana wali maachi goona firoomsina. Ayyee harfii ghoynii fi harfii aliif sagaleen isaanii namni akka tokko dubbisaa garaagarummaa qabdi sagaleen ni laala. Hayyee harfiin haatii fi harfiin haa maqaan takka garuu sagaleen akka itti baasnu garaagarummaa qaba. Sirriin na hordofaa. Garaagarummaan sagalee qubee lameen tanaa qubee kokkee gamaa gubbaatti uumamtu tun garaagarummaan isaanii sagaleen dubbadha amma maqaa miti sagaleen dubbadha. Ogguu bilbiltanii naa deebisan ammaas ani maqaan dubbadhaa isin sagalee dhanaaf jettan waliigallee. Hayyee sagalee qofa laal maqaa laallee jira cufaa'u sagalee qofaan jaa garaagarummaa isaanii akkaataatti jennu. Hayyee harfiin sagaleen harfii tanaa hoo 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 sagaleen harfii tanaa hoo 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 kana hafuura gabbaasna hafuuraa gad dhiibama hoo lachoosuma irratti uumamtii tana hafuuraa mi sagaleedha. Hoo 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 tun immoo hafuura baasnaa asirratti hoo 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 hoo. Aayaa harfii tanaa fi tana waliin maachi goon ammaas harfii kokkee jidduutii fi kokkee jalaa ghoynii fi alif sagalee isaanii sagaleen harfii tanaa egaa oguu a jenne booda wanni tun as xuuxi jenne booda lachuu waliin gizee dubbasnu laal harfiin tun sagaleensi wanti tun asiin tuyxu tun ammoo Kamaaru akka wali sitti hin fakkaanne inshaallah suutatti irra deddeemu hanqa isin cuftinuu naa gale jettanitti qaceelloo cimsannutti abshirumaa. Egaa kanaafi kana akkaan wal fakkaatan maas kanaafi ghoynii fi alif garaagarummaa isaaniiti bakka itti jettan irraan deebi'aa umaa rakkoon qabu. Kana amma waanumaan tartiibaan jiru kana sirreeffadha. Tun hayyee harfii tana sagaleesii hogguu namni hin haqqisin hin jiru haqqisaan beekne takka yoo hin haqqisin tasaatiif nama haqqisu dhaga'uu hin dhabu tana akka nama haqqisuu deemutti hogguu haqqisaan si dhufe takka quba keessa keessa mal nama busee moo maali hadhooytu moo maaltu jira hadhooytu moo maali isa shimbiroo jaaniin isa shimbiroodha hogguu wante qoonqoo nyaachuu deemu hogguu dhukkube ja haqqisuu deema waan nyaatee keessaa deemuu deemaansa hayyee nam tokko ammaas waan ajooytu hogguu dhage waan silaa isa lolloocitu
maal jaaguuni qoonqoon afaanii deebi'u fedhu jaami kana sagalee asii baatuun kanaan cufa ja hayyee kanammoo akkuma afaan baneetti sagalee qofa baasa tana a ja haya mee if biratti waan hin godhaa jiru gootan harfii tanaa fi tana garaagarummaas akkaataatti jennu hayyee harfii tana jenneeti tana jijjiirra laala osuma tana jau jiruuti tana jijjiirra akkatti jijjiirru qalbiin hordofa laaftuudha bar laaftuuma qaceelloon nuu laaffatti ni laaffatti inshaallah hanqa qaceellotti rabbi isin haa galchu hanqa isinii galtu anis waliin dhiisnu harfii tana bilcheeffachuu qabnu hayyee harfii tana osoo jennuuti tana jijjiir akkamitti harfii tana jaati osoo aaja'u jirtanii waan kana isin maxxansa waan kana akka nama hudhuutti liqimsitu achi qaba hayyee osuma aaja'u jirru waan tana kokkee walit cufa osuma aaja'u jirru laafaadha akkanatti isinii gala akkanatti isinii gala haja'u kana godhuudhaaf kara gabaabaan ayin sagalee jettu tana baasuudhaaf harfii tana osoo jennuuti harfii tana sagalee osoo baasu jiru waan kana waliin maxxansin hayyee haa jennu osoo yoo jiru kokkee cufna osoo yoo jiru kokkee cufna laaftu haala kanaan jaati walit cufaa kokkee teessan hafu sagalee ba'u jirtu qaba osuma aaja'u jirtanii tana jijjiiruudhaan qaban kokkeen tun wanti tun walit cufamteeti harfiin tun uumamti jennee hayyee hayyee mee namni akkaan je'u jiru kun isiniif sirraawee na barreessa yoo akkaan je'u jiru kanatti isiniif laaffate hayyee waalaikum salaam dhiyaadhaa osoo aliif dubbisu jirru osoo aliif jennee dubbisu jirru kokkee teenya walit cufna mee egaa ak jechuutem maashaallah sabriinaa dirree hayyee maashaallah siif sirraawee inshaallah alhamdulillahi rabbil alamin yaa rabbii kiyya akkuma duraan galchituufi galchiif jiru barattoota kiyya kana maashaallah akkaataan itti ji'a kanatti karaa gabaabaadha maashaallah maashaallah eegaa laaftuudha wanni hundinuu yoo qalbiin bira jiraanne maal seetan wanni takka aneetiyaaf gizeen qoradhu akkaataa sadittiin qoradha walaa gizeen mana barnootaa baradhuus gizeen qo'adhuu irra dhaqdhee waan baranne irra dhaqadhu akkaataa sadittiin ilaala takka akkaataa ulfaattuu jabdutti ilaala akka waan san qaceellotti qorachuu kan danda'utti lamada jiddu galeessatti godhaa sadaffaa karaa salphaa karaa daddafee salphaan san ogguun fatanaati oguu qormaataa sanii fayyadama eegaa haala kanaan inshaallah dura jabaarraa isiniif fida akka itti yaaddan isinis eenyu ammaan tana eenyu eegaree fuuttiin cinqamu jira jettee amma eenyu naa barreesse umaa barreessuun rakkoon qabu ani arraan tana barruun fedhu
sagalee teessaniin fedha. Sagalee teessaniin bilbiltanii imoodhaan naa deebistan uumaa rakkoon qabu. Amma harfiin tanaa akkaataa itti sagalee isii jennu karaa laafaa karaa salphaa harfi aliif sagalee osoo jennuuti kokkee teenya laagaa teenya yookaan wali qimsuu tana wali qabna wali cufna. Hayyee ammaas takka irra deebi'aa naaf ja'a. Inshallah umaa ni dawwaltan kun isinii galeemi haya garaagarummaa harfii haalameen tanaatiin isinii meetiin imoo isiniif gallakkisa inshallah ifa. Hayyee harfii tana harfiin tun sagaleensi TV maqaan tokko tunis sagaleensi TV maqaan sii tokko tunillee akkasumas sagaleensi TV maqaan sii tokko harfii tana sagaleensi hafuura abbaa hafuura qallaa abbaa hayyee harfii tana ammaas hafuura furdaa abbaa hayyee. Hello. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه. إذا أستاذ من قرآن برسيزا رومي. إيه سريدة. أوكي. كم أرجعوا دن غرب راتين لبرشوا يوان دندوتات. barachuudhaaf ammaaf yeroodhaaf feesbuuk irra dabarsu jirra. Eegas booda waan feesbuuk irra godhame yuutuub gaaddisa islaamaa oofishaal jedhu irratti baasaa jirra. Egaa warri daawuloo godhachuu feetan inshaallah yuutuub linkii isiniifin barreessaa achirraa daawuloo godhatanii hordofuu ni dandeessan. Warri sagantaa yeroo isin hin mijoofneef yuutuub gaaddisa islaamaatiin ammaaf yoo kan waasappii ta'es isiniin barattootaan mari'adheetiin barbaachisaa yoo ta'e banaa yookaan ammoo haalaan barbaachisaan kan feesbuukaa kana WhatsApp isirraa barachuu barbaadeeti quraana gaafatan kanallee jawaaba deebisuu barbaade quraana kallattimaa huduudumaan barachuu barbaada WhatsAppidhaan. Kunis bar kallattumaani WhatsAppiin garuu viidiyoon qabu maal rakkoo qaba WhatsAppiin viidiyoon qabu haa sagalee qofa amma sa'a barbaaddeetti akkaataa barbaaddeetti barattoonni nama hordofuu hin danda'u. Quraana bakka quraanaa gahuudhaaf eegaa bar yeroo hedduu wanni hin jee ammas irraan deebi'aa siifillee namni kun ilaa hanqayoomi namni quraana irra sii ba'aa oola. Akkasii miqa yeroo tiyyaa sirraa ofirraa gubee teetii sin gubu kaa obboleessa kee namni biraallee akka sagantaa tanarra jiru dhaggeeffadha. Akkiniin jee na dhagaye. Ilaa hanqayoomiin akkasii irra sii ba'a. Juuza soddomman guu na dhageefa sagalee tiyya haasoo kee na fixichiise. Ayyee dhiifama obboleessa kiyya warri deebisaa deebistan imoon banamee jira sagalee teessan bilbilaatiin naaf deebisa. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي حرفي غين سجلين سيمال. هاي. كلمة فيسبوك كلمة فيسبوك. مايتي. هلو. كنت قاعد سجلين تي. ممكن بعدين نبصيها. أنيس بر فيسبوك ومخانان جو جرا. يو فيسبوك أنتاني. ركز على واتسابين bu'aan qabu meemoorii guutuu qofa faayidaansa tirfiin waasappii meemoorii guutuu qofa. hayyee kara darsii teenyaa deebina. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma darsi namoonni gaaffiidha.
darsiidhaan maan tana beekaa gurbaan jechuun obboleessi keenya kun haaree seennaanumaan isaaf jechaan deebise jee malee darsi jechaan bane darsi akka yeroo ofirraa nyaanne yeroo masanaan bili inshaallah yeroo darsii moo yeroo gaaffii bili laga amma erga darsii ta'e hin baranna jechuun darsii fixee bar sagalee dhageeffanne yeroon ta darsiiti gaaffii deebisaa akkanaa deebisaniif immoo baree bar ayyi amma gaaffii deebifnuure eegaa saniif hin bane bar hayyee harfi ghoyin sagaleen sii maali harfi ghoyin moo sagaleen sii akkaan amma reefuu dubbaddeetti harfi ghoyin sagaleen isii yaa غاجي में जी ايوه غا ما شاء الله ما شاء الله اما ترى دي تدي بيجي ايه تكاسي في ما شاء الله تكبير أيه سريفتي حرفين خا تغيم برجل تسجلين سيمال إيه ما شاء الله هيه غري كرة تكفى حرفي عين سجلين سيمال حرفي عين سجلين سي maqaadha ayin maqaasiiti sagalee si amma reefu dubbadeetiin jira akkaataa itti humnu akkana godha kokkeetii san akkana godha kan hin jee sagalee si ayyee sirreeffadhu ji akka nama haqqisuu deemutti जी आइए थरा सा दीजिए आइए सिविल लगा ताका लामा सदी आइए हरफी आइन बिरा जिरतु है सगलें सी कम इतिदेवी आइए सिरेफत इतिदेवी अमले तक माशाल्लाह हरफी अलिफ सगलें सी माल harfin ayin mo harfin alif sagaleen sii maali sagaleen isi alif maqaadha alif ka jedhamu sagaleen sii maali sagaleen isi alif maqaadha ayyee harfin taanoo haanoo sagaleen isi ayyee sagaleen sii harfiin taanoo tasan cinaan jirtu alif cinaan jirtu furdoon san wayne yaadachiiste wayne yaadachiiste waariin gaafaan dura jalqabee takka dubbadhe na yaadachiiste ayyee harfiin aliif bira jirtu tan kokkee gama jalaatti uumamtu san sagalee sii maali ayyee maashaallah jazaakallaahu khayral jazaa ayyee amma nama sarararra jira inshaallah nama san jala kaasaa hedduu galatoomi maashaallah eegaa bikka takka tasilibdee sirreeffachaa jirtaa hedduu galatoomi namni biraatis akkasuma sirreeffadhaa qottaa inshaallah ayyee khattiyaanu bilbilaa namni ammaan tana kaas jettan isinii mereefuun tana isin sirreeffachaatiin bikka akka sirreeffattan isin godhaa deemaan jee abshir assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكي أيه حرفي غين سجلسي ناجي غين سجلسي غا ما شاء الله اتدي بتك غا ما شاء الله تكبير أيه حرفي سنجنا جرتو تكو كي مبارة تجني سجلسي ها ما شاء الله أيه حرفين كوكي كم جدو تو ممتلمين كيس حرفي عين سجلسي مال تكتي ديبي
maashaallah takbir hayya harfi san cinaa jirtoo الله أكبر ها maashaallah hayyee harfii kokkee gama jalaatti uumamtu keessa harfiin alif sagaleen sii maal maashaallah harfii taanoo ها ها uma ilaal kokkee gama gatiitii ol buqqaase haa ji haa furdisi ها oka kee furdisi haa ها maashaallah takkatti deebi takka amma jette kanatti hayyetti deebi ها maashaallah hedduu galatoomii maashaallah maashaallah jazaakillaahu khayral jazaa nama biraatiif sarara banna hedduu galatoomii ukhtii fillah أيوة وياك أيوة ayyee akkana sirreessata wal sirreessaa yaana hanqa isin cuftinuu jettanitti uumaa sagantaan addaan dhaabbattu harfii tani nu cufti bilcheeffachuu qabna umraan oromoo bagana gayaan dhuftee dhiyaaddu umurayyaan jabaattee jirta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh umrayyaan hayyee harfii غايب sagalee sii sagaleen fedha غا maashaallah tatti aantoo يبسا hayyee harfiin haa sagalee sii maal خا hayyee harfiin ayin sagaleen sii maal هيا هاي بجد هذا إن شاء الله رجع فدا hayyee jii itti deebi takka amma sakatti deebi likki joo jirta maashaallah hayyee harfiin itti san cinaa jirtoo ها ها hayyee hafuura gabbaasi hafuura kee dhageeyuu qabna harfii san hafuurri baay'uu qaba hafuurri dhageemuu qaba ها maashaallah garuu hafuura kee xiqqoo qallisteeti xiqqoo gootee baase hafuurri humnaan gabboo qaba ji ewwaa hayyee harfiin garee 12ffaa tan kokkee gama jalaatti uumamtu keessaa alif sagalee sii maal ها hayyee harfiin taanoo haan sagaleen sii maal ها ها takkatti deemee mee furdisi ها ta gowwaajii ka sagalee gowwaajii haa إيه ها aywa maashaallah hedduu galatoomii umurayyaan egaa hedduu galatoomaa obboleeyyan kiyya bilbilaa daqiiqaa 20 qabdan daqiiqaa 20tti ilaa isin hundinuu hanqa sirri naa jettanii hin dhiisnu inshaallah addan dhaabnu tana namni hundi baratee sirri jehuu qaba elo elo kalees dheengaddaas atii tana suma diddi maali bika shabaqni du'aa jiru jirta makii daatoon jettu bilbilteen jettu elo elo yaa rabbi tolchiif yaa raamaan tolchiif elo ألو assalaamu alaikum السلام عليكم وعليكم السلام ليلى أحمد أيه حرفي غين سجلين سيمال را ردبي را أما سكر ردبي لال جياي ما شاء الله ملكي أكم يتغني دي أيه تدبي تك أكم يتت ما شاء الله أيه حرفين سنتنا جرتو حرفين خا سجلسي akkanama wanta firraa gabbaasu deemu ayyee maashaallah egaa harfiin khiin akkanama osoo karaa deemu wanni akka tiitichaa bookeen faan afaan gisee seente akkami firraa baasa jee firraa baasaami akkasitti ba'uu qabdi harfiin khiin sagaleensi haa maashaallah haa akkasitti ba'uu qabdi ayyee harfiin
garee kudha takkaffaa tan kokkee gama jidduutti uumamtu keessa harfiin ayin sagaleen si akkamii baati? Waalaikum salaam. Hayyee harfiin hayyee sirrii haa qeeballee harfiin ayin sagaleen isii akkamii baati? haa miti san jette sirrii jettee jirti. jiimee leeyla jii qabadhu eewwa jii ammallee maashaallah. hayyee harfiin alif sagaleen sii maali? harfiin alif sagaleen sii maali? maashaallah. harfiin haa sagaleen sii maali? miti tan kokkee gama jalaa haa furdoodha. haa jiimee haa eewwa haa hafuura oowwaa abbaa jenne gaafatti jalqaba maqaa isaanii eeguu laallu harfii tana haa gizee jennu hafuura oowwaa baa harfii tana immoo haa gizee jennu hafuura qallaa abbaa jenne qabbanaawaa jiddugala. hayyee maashaallah hedduu galatoomii sagantaatti aantu irratti rabbi nuuf laaffisa akka ammaa gizee sheekshaa namoo akkana takka takka shaakalee ni galaaf rabbiin ni laaffisaaf inshaallah. hayyee as qofatti miti. hayyee amin isinummaan hundinuu as qofatti eegaa. hayyee jazaakillaa hedduu galatoomii. wani nin jiru warreen amma qofaa miti gizee mana galtanis harfii jeen tana sirri shaakala gabbuu saddaatiis sagalee hello asiyaa hello yaa khaaliqa tolchiif kaa ni seenti sagaleen hin jirtu mee bika maayikii kee sirreeffadhu asiyaa viidiyoo gabbuufatta maa turta? wayyaa rabbi tolchiif ka mee sagalee ta'e sagalee isii sirreeffadhu asiyaa. hello ni seentaa sagaleen ta'e hin jirtu. mee sagalee baqaati bilbila dubaan bilbila kana yoom wanta kanne wayyaa rabbi. hello waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. mee amma sagaleen ta'e xiqqishoo takkaa dhufe hayyee hayyee harfii ghoyin sagaleen sii maali? hayyee harfiin haatoo sagaleen sii? hayyee harfiin ayin sagaleen sii? sagaleen sii maali? maqaadha ayiniin maqaasiiti sagaleen sii? haya harfiin haa sagaleen sii maali? harfiin alif sagaleen sii maali? hayyee harfiin haa sagaleen sii maali? harfiin haa sagaleen sii maali? hayyee jazaakillaahu khayral jazaa. sagaleen ta'e dhokattee jirti akka nama fagoo jirutti maashaallah qanumaa usii deebisnaan gaariidha. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fooziyaa. hayyee of harfiin ghoyin sagalee sii maali? ghaa sirreeffadhu ghaa eewwa gaanjiin gaa miti ghaadha. hayyee
harfiin ghiin sagaleensi ghaa jiinaa hojii ghaa غاء ayyee ghaa ji ammas غاء maashaallah ghaa ji غاء ammallee ji tara takka ghaa غاء ayyee maashaallah taraatti aantu qaceeloo sireeffatee dhufta ayyee harfiin ghaa sagaleensi maali خاء ghaa sagaleensi maali harfiin ghaa خاء ما شاء الله. المفكر wal fakkaatii bar dirqamaa garaagarummaa isaanii likki beekuu qabna tanaafin akkanatti irra cimsee akkana jaasiniin jaa hayyee harfiin ayin sagaleen sii maali أي لكم sagaleen sii maali عارفين عين sagaleen sii maali غاء irra deebiji غاء غاء eewwa غاء maashaallah takkatti deebi غاء hayyee harfiin haa sagaleen sii maali afurii ba'uu qaba حاء eewwa حاء afurii ba'uu qaba ammas irra deebi afuura qallaa haa baasi haa حاء hayyee harfiin aliif sagaleen sii maali عين alif sagaleen sii maali miti miti afaan keenya banamee qaceellu baname ayyee ayyee harfiin haa sagaleen sii maali عارفين ها haa ta aliif cinaa jirtu san ها ayyee takka tara lamatti deebime haa ji ها haa ها ayyee maashaallah hedduu galatoomii fooziyaa shaakali boruus irra deemine iftaanis irra deemine hanqa isin hundaafuu galuu addaan hin baanu ayyee جزاكم الله خيرا ayyee tara takka dhiifamaa niin deebi'aa daqiiqaa lama yookaan daqiiqaa takka dhufe bilbilinaa horii bilbiltanis mee ifuma bira shaakalaa niin deebi'aa ayyee dhiifama guddaa hojii niin dhufa dhufe Ay, madre,
dhufee abbaan amma itti jiru hello maashaallah salaam alaikum haya harfi ghain sagaleen sii maal hayyee harfiin haa sagaleen sii maal hayyee harfiin ayin sagaleen sii maal maashaallah harfiin haa sagaleen sii maal hayyee harfiin alif sagaleen sii maal harfiin alif sagaleen sii maal ha isuma alif harfiin hamzaa xiqqishoon san maali sagaleen sii hayyee harfiin alif bira jirtu guddoon san maali maraan san takka boofaa haadhaa miti hayyee jazaakillah argatee jirtaa obboleettii xiyya qaalii kaniin sii hojii jeessan sagantaa itti aantu keessan namni hundinuu inshaallah hanqa takka takkatti isin hundi jettanii likkitti guututti akka jettanii eegaa obboleeyyan kiyyaa hogguu bilbili salaamu alaikum hello الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه حرفي غين سجلسي حرفي غين سجلسي غاء ما شاء الله حرفين خاطو سجلسي تغين برجرت خاء أيه ما شاء الله حرفين عين توكي يدو حرفين عين سجلسي مال سجلسي أيه جيتا كرا ديفي جي طيب ما شاء الله سوري أما سوري جيت أرى وني سنجت نندينو وين هذا كيستين أخبر كيس جرتي والله هاي حرفين سجلا يرتو ليك جت سري جت جرتا هاي سريدا حرفين ألف حالة شو سوتا تردي بنا حرفين ألف سجلا سيمان هاي حرفين ها قدون سن حرفين ها قدون سن سجلا سي ما شاء الله تكبير إيجا كانت دون ما تنفاتو حرفين وصوجوا ولا لنا ما هنتهين بس دفتنا ما هنفان سيفين باتو بر إسيتم بانه وني دون ما ركتوف عيني نمني كذا قرآن كرو جاتشو في أكو ما تكو فرطوفو دفتنا ما باتو إن شاء الله كلتهم جزاكم الله خيرا الدو قرتو ميتلين أيه وري بالبلتاني يقول أم فينشانو في ديمو بالبلتان سجارة غساني سجلا غسا مي أستاذين الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبشر تيتو كي عارفين غين سجلين سيمال نقول فاتل لك جايبات تيرمان كايا أنا تيرلي كملنا جيتون كزين كفلومان نبيتني وان دور واي كوبيت هنرا نمودة تيكزين yaadadheen ifi koflaa barteessanii miti ayyee eegaa tokko illee dubbina raayisa haa ta'uu batanaa ta'e bakka akka qiyyaasi godhaniiti bakka adiis akka qiyyaa taatee jirta haya harfiin hoyin sagaleen sii maali maashaallah harfiin haa sagaleen sii maali ta hoyin cinaa jirtu san تتوقع قبّا
مكان سي خوت ينو سجلين سي ها هاي حرفين عين سجلين سي مال عين ما شاء الله حرفين ح سجلين سي مال ها سجلين سي ها مو ها ح تا بريج ها تسن سجلين سي ها ما شاء الله عفورك الله إيريسني باز هاي حرفين ألف سجلين سي مال ها حرفين ألف سجلين سي مال ها ما شاء الله عارفين ها عارفين ها سجلين سي ها ايوه عارفين جوا ما سجلي ها جتوا بس أستاذ باي كنت وقتني دي أمن رافتنا عنكر هانكا إسين هندينو تكتكت أصون إسين إنجن سرتي تنتنا جتني إسين هندي إسين قلتوتي برانكم فردي أكام برباجسان قبيجين كان سرتي سير رابرة جيرا سوكو بيتنا قاعد تقولون في حبيب Egaa ajaa'ibaan wanni nama qunname hedduu jira namni hundinuu ni qaba waan isa qunname kagayoollummatti isa qunname inshaallah isin hundinuu hanqa takka takka jettanii waliin dhiisnuu abshirumaa irra deddeebinee bilcheeffan. Hello. Allo. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee harfiin ghoyin sagaleen sii maali? Ra. Maashaallah harfiin haatoo sagaleen sii? Harfiin haatan ghoyin bira jirtu san sagaleen sii maali? Hayyee maashaallah harfiin ayin sagaleen sii maali? حرفين عين سجلين سي جيمي جي مي آجيتي آجي يوغون كوكيتي لاغا خيچوف سينجي أكسي جتا جيمي جي هاي هاي حرفين ألف سجلين سيمال هاي حرفين ألف مكان سيمال هاي حرفين ها سجلين سيمال ها سجلين سي هاي جزاك الله إن شاء الله سجل درسي أن تقيستك أجل جتجيتي يادا إن شاء الله من الشاغلة إيجا دقيقة شن أنا سني رانياتي دقيقة وليقالة توربة قبدن صدق قبدن إن شاء الله من الشاغلة يا رب بيجي هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. أيه حرف غين سجلين سيمال. غا. ما شاء الله حرف خاتو سجلين سيمال. خا. ما شاء الله حرف عين سجلين سيمال. ما شاء الله حرف ح سجلين سيمال. ما شاء الله حرفين ألف سجلين سيمال. حرفين ها سجلين سيمال. ها سجلين سيمال. ها فردو تأليف تناجي تسن تبوفا فكات
haa miti ta gowwaa haa gowwaa haa aaqilaa haa furdoo gizeen haa furdoon jennaan haa qalloon haa jennaan inshaallah. إن شاء الله ربي زي حاجالك ويكوت فيه. أبشر ورمان ربي دورا جالت هاي بلبلي بلال بلبلي مختاري سيني قايوتي توبات السلام عليكم. السلام عليكم. akkami sagaleen tee fagoo jirta fagoo alooniin dhagee agaruu sagaleen tee fagoo jirti ayyee amma dhuftee as dhiyaadhu ammallee amma qajeellootiin dhageena qofaa miijarri gareen hundinuu dhageesse ayyee harfi hooyin sagalee harfiin hooyin sagaleen sii maal jette maashaallah harfiin sagaleen sii maal tasan cinaa jirtu ta jennuun san hayyee harfiin ayin sagaleen sii maal hayyee maashaallah harfiin sagaleen sii maal haya harfiin alif sagaleen sii maal harfiin sagaleen sii maal maashaallah jazakallahu khairal jazaa Owwaa akkanama egaa dhaamsa takkaan isinii dhaamaa dhaamsa tokkoon isinii dhaamaa gama boodaatti inshaallah ammaan tana mee na dhageeffadhaa tana takka na dhageeffadhaa wanni goonu boru darsii teenya ta boru wanni niin ibsarra kan nun jiru hayyee darsii teenya ta boru namni cuftinuu na dhageessaniimi namni cuftinuu wanni goonu harfii tana wanni naa qo'attan boruuf iftaan taaniif harfii jeen tanaan bilcheessannuu har tokko deemuun hin jiru tanaafuu boru sagantaan maali yoo darsiin 80 jiraatte inshaallah darsii 80 sa'a akka reebuusanis ni dabarsinaa sa'a lachuu ni dabarsina sa'a akka reebuutis ni dabarsinaa sa'a ammaatis ni dabarsina guyyatti tara lamoof nanqaa harfii tana fixattanii egaa harfii tana hanqa bilcheessannuu biran dabarru biran tarru maaliif wannummaanuu huruufa jennee jalqabarra eegalleef wanni hundinuu akkaataa itti je'amu sanitti baasuudhaaf dirqamaa waan san tana barree bira kutuu qabna walii gallaami inshaallah warri bilbiliin seeniiniifis boru yeroo lama yoo sagantaa 80 jiraatte online irratti hin gaddiisaa ni harkitanii yoo jiraachuu baatte bikka san maqribaa bishaa iddoo kanuu biraatti sagantaa tokkoffaa irratti warri sagantaa qabdan sagantaa tokkoffaa irrattis anaa seena sagalee teessaniin laaltanii sagalee teessaniin qofaan fedhaa yoo xiqqoo dogongorri jiraate isiniifin sirreessaa akkasitti sirreessaa bira kun hanqa isin cuftinuu harfii jeenuu harfiin tun sagaleen siitan harfiin tun sagaleen siitan jettanii fi teessaniif natti himtaniitti addaan hin baanu. Umaa arraab jabaatte malee boruuf ni laafatti iftaan guyyaa sadiitti isin hundi ni liqeemsitan inshaallah yoo kam goone qofa yoo kam goone yoo harfii jeenuu viidiyoo ni qabdanii footoo isiniif hin baasaa footoo tana peejii gubbatti ni hin baasaa
inshaallah ni laaffatti abshir footoo peejii gubbatti isiniif hin baasa buufattanii daawloo godhattanii harfiin tun harfii meeqaffaati harfi 28 jeetiin jira lakkoofsaaniin isin gaafadha jeetiin jira lakkoofsiniin itti isin gaafadhu san arraantana isin fayyada walii gallaa lakkoofsiniin silaa ittiin isin gaafadha jeen san akkaataa taa'umsa isiitti lakkoofsiin mee laala lakkoofsiniin itti isiniin gaafadha jee kun gabatee tanan agartan harfiin alif tokkoffaarra jirti harfiin takkaffaa alif sagaleen isiin kennitu a hayyee harfiin torbaffaa haadha sagaleen isiin kennitu haa hayyee taqabnu ta biraa maali as deebina harfiin jaaffaa haadha harfiin jaaffaa haadha sagaleen isiin nuqanitus haadha argu jirtan kuni gabateen tun akkanatti torba akkanatti afuri 28 harfiin tun maqaa isiitiif sagalee isii lakkoofsaan gaafadhaa harfiin takkaffaa maqaan maali sagaleen maali jeetiin isin gaafadhaa boru ni tattaafatan maqaan isii alif hamzaa gubbaarra jira xiqqoo tanaan gubbaarra kaa'e a jennaan sagalee isii hayyee harfiin jaaffaa maqaan isii maali sagaleen isii maali harfiin jaaffaa haa taafuura baastu sagaleen isii haa jettanii naa deebisan harfiin torbaffaa maqaan isii maali haadha sagaleen isiin kan itoo maali haa hayyee harfi sadii ilaalle haya harfiin kudha saddeettaffaa maqaan isii maalii yogguun jee aayin kudha meeqaffaadha kudha afur kudha shan kudha ja'a kudha torba kudha saddeeti harfiin kudha saddeettaffaa maqaan isii maalii aayin sagaleen isii nuqanitu hayyee harfiin kudha sagalaffaa maqaan isii maalii ghayin sagaleen isii nuqanitu gha takkaan nu hafe harfiin 26 maqaan isii maalii haa sagaleen isiin nuqanitu haa walii gallee sii gala viidiyoo egaa warri ammaan tana sagantaan isin duraa tare yookaan kan isiniin galii yoo jiraate viidiyoo kana irra deebi'aa ilaala irra deddeebi'aa ilaala dirqama daddafnee akka oofnee waan silaa goonu san goonu akka daddafnee oofnee waan silaa goonu san goonu viidiyoo ammaatii fi kareefuutis buusadhaa gaxa dirqama viidiyoo ammaatii fi kareefuutis gabbuusadhaa irra deebi'aa laala inshaallah rabbi isiniif haa laaffisu rabbi nu haa dandeessisu egaa reefuun tana boleettee jette akka katabdee jirti barreessitee namni kun so'aaba caccabsee quraana caccabsuu isaatti so'aaba qabaa jee maal beekaa caccabsuu miti rasuulii sallallahu alaihi wasallam namni tokko quraana qara'uudhaaf harfii caccabsuun so'aaba qabaa yoo akka akkami kabeekaa caccabsee miti niyyaa quraanaan baradha je'ee itti deddeebi'ee lakkuma caccabsee maal je'uun rabbiin ni laaffisaa fi so'aaba qaba caccabsuu isaaniifis qara'uu isaaniifis so'aaba lama qaba kanaafuu itti laffa'uu saniif so'aaba qabdaa qaraatii quraanaa qara'uufis so'aaba qabdaa abshir abdiin kutiin isiniif hin maxxansa gabatee lachuu inshaallah ni maxxansa abshir ammaan maxxansa hayyee abshir ammoo osoo isin agartaniitiin maxxansa homaa rakkoon qabu amma osoo isin harkiileniitiin maxxansa hayyee gabatee lachuun hin baasaa gabatee lachuu ammaan baasaa inshaallah waliifis sheer godhaa qalbii takkaan hordofaa
ولقال ربي سيني فالافسو يا برتو تقيا إن شاء الله جبادا نا جبادا ناف جبادا لا شوف كتكتين سنين باسا الله يا الله ربي يا قهاري yeroo ma jiru guyyatti hanqa egaa hedduu galatoomaa isiniif baasee kunuu isiniif ol darbee gabatee lachuutu isinii baasee maali halluun jaalalaa kunoo lachuutu isinii baaseetiin jira laa agartaniimi lakkoofsaan harfiin akkanaa lakkoofsa akkanaa tajettu kunoo gubbaa jirti taanis ammaas jala jirti lachuutu gabbuusadhaa suuraa tana qaceelloon laala footoo kana qaceelloon laala maqaasii kokkeeta mira uumamti shaakala yoo shaakaltan egaa jalqaba akkitti ol taane hujii manaa taniin isinii kannu sirriitti yoo hordoftan jennee ol taanee jira hujii manaa taniin isinii kannu sirrii yoo hordoftan inshaallah wal gargaarre jechuudha anis isin gargaare isinis na gargaartan maaliif lallabbiin tun narraa dhaabbatti narraa hirrifamti narraa xiqqaatti akkasumatti isinis yeroon silaa isinirraa nyaadhamtu gabaabdutti isiniif wanta taati inshaallah osoo hujii hojjechaa jirtaniitis harfi haffazaa osoo hujii hojjechaa jirtaniitis jechuu dandeessan garuu osoo qonqoo nyaattanii hin jeeyina adara waliigallee osoo qonqoo nyaattanii hin jeeyina osoo hujii hojjettanii osoo karaa deemtanii osoo teeysanii osoo waan adda addaa gootanii ni dandeessan yoo feetanis manaama keessatti irriiba keessatti manaama jechuu ni dandeessan mirga keessan yoo feetanis beeytaa waan takka takkaan beeytaa amala kiyyarraa waan takka tana ulfaatte akka burtuusan manaaman dhuftee wanti san furmaatanaaf harkatti garuu waan takka giseen barbaade walaa gaafaan xannawaa ta'u gisee wayin uuma jee wayin tolcha jee waan fedhe haa ta'u waan takkaan argamsiise jee guun ittiin yadheekee yoo wanti sana jabaatte manaama keessattiin harkadhaa ka'eetiin barreeffadha tanaafuu isinilleen gisee qonqoo nyaattan fi'amuu mala fakkeenyaaf jechuudhaaf jettullee umaa rakkoon qabu umaa haalleen umaa tanaan nama dhiba harfiin tun akkuma nama dhibdutti yoo qonqoo osoo nyaattuutiin jaayette booda usumaayilii akkana na godheen isinirraan beeyin ayyee hedduu galatoomaa inshaallah gizee hunda shaakaluu ni dandeessan ammoo boru arrarra fooyyaa'insa tokko sadarkaa takka jijjiirama fiduu qabna yoo rabbi fedhe sadarkaa takka jijjiirama fiduu qabna inshaallah waan hin jiru qofa na jala deema barreessuu fi maarree bakka isaan laalla amma dubbisuu qofarra jirra dhageeffachuu fi dubbisuu fi barreessuu afaan tokko ulaagaa afur qaba yoo afaan tokko afaan ta'u kan ta'u sabni tokko afaan egaa sabni jechuunis waan biraati sabni tokko afaan isaa haif dandee qabaachuudhaaf waa afur barbaachisaa takka hatti dubbachuu danda'u lamada waan namni dubbatu afaan sanitti dhageeffatee hubachuu danda'u lama sadaffaa barreessuu danda'u barreeffama isaatti dubbisuu danda'u afraffaan barreeffama isaa kan namni barreesseef kan itti barreeffame
dubbisuu danda'udha. Egaa amma nuti dubbisuu irraa barreessuu bira hin jiru. Warri barreessuu jettanis gaafa wanni hundinuu akkaa fi bakka qabdi. Isinii meetiin jira. Wanni hundi akkaa fi bakka qabdi. Ammaaf bakki jirru bakka dubbisuu irra jirraa sanillee bu'uura dhalanneeti ammaan tana gana torbaan hin geenye. Harma luguu jira. Xuuxxoollee hin geenye. Tanaafuu hojii manaa kan isinii kannee sirriitti yoo hordoftan warri sirriitti hordofee Makida yoo na bira dhuftee barreessuu dandeesses bareeddu kootu yoo fagoo jiraattees asumaaniin akkana qabee asii baasa. Uletumaan dib asii si godhaa. Wayi na caccabsite asaas wayi caccabe jechaatuma haatee gabatee rakka barreessisiin jaa barreessitee gisee booda deebitu akkamitti deebitu konnekshinii yoo si fuudhee dib si godhee jettee as jirtu konnekshinii shabakana hiyyatii deemu maaliin si ol deebisa. Gaddaafaan ariitee jechuudha. Tunis baasaa bara. Wayi baasuma. Hayyee inshaallah hojii manaa irra deebi'aa gabateen lachuu ol baasisan takka lakkoofsa tartiiba lakkoofsa 28 sirritti naaf hubattanii eegas booda qubeen jeenuu naaf shaakaltan. Hayyee tanaafuu boru Nashidaree mutana. Ville. Anumaa jechuu deemu barreessite kam? Abshini baratta Makida qaceeloo baratta. Nashida bakka nashidaraa tuqamtanii. Allaana araaramii. Arra toobaadha. Antiyyaan jaafeetanii isinii kikkaddaa. Allaana araaramii badiitootan dabartee rahmaan araaramii badiitootan dabartee xiqqoo fi guddoo idduus taniin dur irra kutee Wilii ittiin deebi'uu arrooma yoona furtee batiin too guddoodha tanaafiin si waywaadha yooniin akkanatti du'e ibiddattiin gubadhaa niin toobadha Rabbi koon dhiifama kadhaa niin toobadha yaa Rabbi sitti waywaadha yooniin akkanatti du'e ibiddattiin gubadhaa yooniin akkanatti du'e ibiddattiin gubadhaa Allaana araaramii badiitootan dabartee rahmaan araaramii badiitootan dabartee xiqqoo fi guddoo idduus taniin dur irra kutee Allaana araaramii badiitootan dabartee xiqqoo fi guddoo idduus taniin dur irra kutee wilii ittiin deebi'uu arrooma yoona furtee wilii ittiin deebi'uu arrooma yoona furtee batiin too guddoodha tanaafiin si waywaadha diliin too barguddoodha tanaafiin si waywaadha
yooniin akkanatti du'e ibiddattiin gubadha yooniin akkanatti du'e ibiddattiin gubadha niin toobadha Rabbi kon difama kadha niin toobadha Ya Rabbi siti waywaada yooniin akkanatti du'e ibiddattiin gubadha Rabbi nu araaramu wallahi egaa ilmi namaa kun halkanii guyyaa keessatti dilaawaadha dilii beekuu fi tan hin beekne adda addaan nurra jira Rabbi nu araaramu Rabbi badii teenya hundarra nu haa kutu Rabbiin isin hojii haa jiraatu ammaaf saan kuttee jirti inshaallah namni dadhabee jira gadillee baba'u jira inshaallah sagantaa boruutii walitti deebina Rabbi nu araaramu obboleeyyan kiyyaa waalaikum salaam ummu zeena amma dhufte baga nagayaan dhufte inshaallah sagantaa boruutii Rabbi waliin nu haa deebisu hedduun isin jaaladha nagayaan naaf jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullahi